Magaalee boontu hattuu gantu har'a na jalaan baatu hin baatu. Magaalee boontu hattuu gantu har'a na jalaan baatu hin baatu. አንተ ሰውዬ ምን አጠፋው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለኝ? Abada harritti na sobuu feeta hanga feete rifeensi yoo jijjiirattee badhaasiin beeka. Abbaa malee sitti balleessee kanana jetta. Maali rifeensa koo yoo jijjiiresse ati dhimma irraa qabda? Yaa bada hattitti beeylada guyyaa bunaa beetitti akkas wanna wajji jenne san na gaggabsitee ganama hirriba na dhiiftee waan kiishaa qabu hunda fudhattee na jalaa hin banne ati. Obboleessa koo yaamma siraan okko. Ginyana ihite yooniif qabamte wanjala tahuu ati hon dagatte har'uma sareensiif qalamte waa waraabessis nyaate. Aboo jarana. Wee. Isarraa deemtan. Yaaboo yenna gaashee beetuutu diggisii qaba jedhanii achirsoo deemnuuti sirba Tsaggaayee Daandanaa tokko dhageenyee ofirraa deebinee bar. Sirba akkamjuu dhageessanii? Biddeenni Oromoo odoo furdaan jiru maa kajeellaa dhayitta ganda waldee gabruu jaa. Baga deebitan anis akkasumattiin dhaga'ee deebi'e. Alhamdulillah. Addee maali wanni kana sirbootu kun nurraa dhiisisa nagaa TV sirraa laallu. Yaa Rabbi laka alhamdu. Tiyyaa maan Rabbi galatoonfattaa miti lukkuu taanee nuun hin guddiftu nurraa dhiisisa. Moo TV si dhiisee deemu? Bareedaa baranaa miti. Filistiinatu Israa'el maa hojjira ka? Maal Filistiin Israa'el looyite amboo galollee addunyaa sadaffaanoo asirraa ka'uun ooluun shakka. Biyya teenyarraa moo? Maal biyya teenyarraa namna keenya kanarraa hundaana. Aboo gurmaa akka nama torban dachii muranii matarra kaa'anitti mataa gabbuuftee maal yaaddee kana ifiin haasoyta yoo? Aboo kottu taa'imee akka nama oduu duulaa nama gaafatutti achi dhaabbattee lallabiniiti namni si dhagaa'iti. Kottu gattaa'e teessumattiin siif hima. Hayya maaltu maal ta'e maal yaadu jirta yoo maal taate? Sababa bakka gurri taa'uu dhagaa cuqqaallatte moo maali hin dhageenye kan lallabda suuta na gaafadhu kan waan na gaafattu. Bara namoota tokkootu yoo lallaban malee nama hin dhageenyeef hin bara ol fuudhee sagalee dubbachuuf jira malee bakka gurraa dhagaan kaahanne maaliin ta'e jetti maal taate? Aboo miciyoo takkaatu akkuma kalee heerumtee eda aruusa seenanitti gurbaa jalatti cal jettee jaan. Ni duute? Lakkii boo hin duune gaggaba dheeraadha gaggabdee jaan malee. Maali gurbaatu fuudhe moo ni ukkaamse akkami cal jetti? Akka ja'anitti akka waan gurbaan duraan mudhitti hidhatee deemu edammoo guututti isitti hiikkateeti ja'anii dhagaa'e ani hin beeyne. Magaan kolkolou hangu isin duraanuu odoo namni guutee jiru nama dhiiftee maaliif wadalee? Saboo dhalaa amaaraa hoggaa jaalatanii jaalatti himatan akkam ja'anitti himatan. Maali dhala amaaraati jaalatte? Bar bareedduu takka arkeetiin yaa bareedduu amaaraa siif garaan na gorora je'ee afaan wallaalaaf akkaamitti itti himadhu wallaalee biraa deeme. Deemi bannaatish afakkarkush jiin. Hanganumaan na dhibamiin yaa saahiba kiyya qaalii naa himu keetifatis galatoon. Bannaashish. Min alka sawiyye. Bannaatish afararraqush. Min alka Wah sawanni hin dhageessu. Bannaatee afa qararruush gurbaan akkasuma naan jeesa magaallee teenya siin jaaladhe maaliif siif hin gallesan bootun minnii naan jetti minnii nu isiidha ajooytuun min itti lalqabbaanyam waanin sitti himadhu ergan hubanne yaa chokkoletta magaallee bakka ofirraa dhiisi hangaan beeku anis fiqadhe saniinu waliif hin galle ofirraa deem nagaatti afaan wallaalaan akkasitti adda oolle. Baguta. Balichi mana ke guranis. Baguta. Balicha. Eenyu banta yaa ilma kiyya. Ana yaa mujjirtamoo nama biraati. Namaan na cinaa jira. Baguta sumaan barabar. Namni bal'aan biraa kan jiru bakka na sumaleedha. Sumaan yaa mujjira kan dhaggeessu. Lakkiin hin dhagaha yaa ilma kiyya maal jette? Baguta. Rabbiin yeroo waan takka namaa irraa fuudhe waan biroo bakka namaa buusa ati bal'aa si godhe bal'ummaa kana maal bakka sii buuse? Yaa hoolicha kiyya rabbiin waan guddoo takka bakka naa buuse. Maal bakka sii buuse? Daa'imni gaaree mee maal bakka sii buuse gaaree?
Yaa dibicha kiyya baraara akka keetii kana fa'aa arkuu dhabuudha bakka naa buuse haa. Ambaraadha. Barattoota kiyya gaafii tokkoon isin gaafadha naaf deebisa. Hitler eenyutu ajjeese? Ati naa deebisimee. Barsiisa. Ani kalee barnoota hin dhufne ammaan ittiin beeka nama ajjeesare ani hin beeku keessa hin galchin barsiisa. Aboo maal dhawata kuyyaa aboo maaluma haasa. Mee ati naa deebisi. Yaa barsiisa ani kalee dhufeetiin jira garuu hangisi yeroo ajjeesan hin agarre keessa hin galchin waa'ee kana barsiisa ani keessan seenu waa'ee kana wanni nan hagan jiru. Ijoollee maaluma taate kaaduma akkan daranii mee ati yoo ati naa deebisi. Wallahi balshiisa ijoolleen falattoonni tun nalla deebisuu barbaadaniiti. Ani nitiidhaan ajjeesuu hin danda'u. Mee akkamittiin ilma namaa ajjeesan? Ijoolluma taan gaafadhu barsiisaa isaanuma beeka. Ani hin beeku. Maaluma ijoollee gogowwaan akkanaa ijoolleen gowwummaa tana eessarraa fidde eessarraa dhaafte laalmee waan hin barattoota jee walii qabadhee ta'u. Daarikteera naa yaama. Jirtu barsiisaa maal taate maaliif na yaamte rakkoo maaltu jira? Yoo ati jiraatte malee maal jirre yaa daarikteera. Nagayin hin jiru kutaa tana keessa barattoota jee waan walii qabadhee keessa dhaabbadhu. Mee gaafadhu ijoollee tana. Mee Hitler eenyu ajjeese jee yaa daarikteera ijoolluma tana gaafadhu. Barattoota kutaaf guutuu baantamoo ijoollee tamiyoo barattoota kutaa guutuu moo? Yaa daarikteera mee ijoolluma sadeen gamanaa tana gama duraa gaxaantu tana dura gaafadhu mee yaa daarikteera. Barattoota keenya sirriitti sammuu keessan as deebisaatii mee gaafii barsiisaan isin gaafate sana deebisa. Hitler eenyutu ajjeese? Yaa daarikteera ani kalee barnootuma hin dhufne yeroo ajjeesan ani as hin jiru maal ittiin beekare adeessan hin nagina. Haya ati himi mee? Barsiisa angaleessa dhufeetiin jira garuu kutaa keessaa gadi hin baane maal ittiin beekare nama ajjeese. Ati hoo deebisi. Yaa barsiisa wallahi labbittiin sii kagadha ani waa takka irraa akkuma gabumee ijoolleen tun nalla deebisuu barbaaddi malee ani titicha ajjeesuu hin danda'u lubbuu ilma namaa akkamittiin ajjeesuu danda'ame ani waa kana isaan muggoofudhu barsiisa. Mee barsiisaa barattoota itti dhiisi dura anaaf isiitu wal mari'ata wayii si gaafadha. Ati namni Hitler ajjeese kutaa tana keessaa ta'uu mirkaneeffattee jirta? Wayani waa cabee caccabee ambayyoona dhaqqaba daariktarri fi fuka barattoota danda'ee. Maaliif ayyaa qabdu? Maa kana godhattu? Way ani haa badu inuma afaan oromoo dubbatti ati afaan oromoo isaa baratte. Way isaa baratte itti inumaa na gaafatta? Ittiin dhaladhe kaa? Maali oromoo sitti hin fakkaanne? Way eetunis tanaa taanis gana. Amma ati an oromoodha jechuuf deemta ati adiin tun addeenya kana daaraa dibatte moo ficcaara dibatte maal taate moo dhibdee sibbee moo addeen horaa qalama si godhani qalama sirraa jijjiiranaa jennuga kanuma gaa akkasuma fakkaata haa dubbiin. Deem dhibdeen sumatti haa buutu. Oromoo diimtuu takka agartee hin beektu? Maali eessaa dhufteet? Yoo ta'u. Meeta arraba keetti ittuma naa dhiisiti tana arrabsitu booda na arrabsita amma ati dhugaan oromoodha afaan oromoo sirrii beeyte jechuudha. Akkuma kiyya dubbatte jechuudha. Aboo maal taate si hibutti hin jiru si wajjin dubbachuutti hin jiru. Maali takkaa dhalaan agarre? Eessaa dhufteet? Bakka namni hin jirre dhufte? Mee kayaa adii teenya gaafii nan si gaafadhu sanatti illee haariitiiti. Ummaa keetiitu biyya chaayinaa dhaqee garatti as si fide moo? Abbaa keetu biyya chaayinaa irraa dhufee asitti ummaa deetirraa si dhale. Eeka abbiin kana nuti oromoon hin qabuuf hin jaalladha. Akkootaa diitu chaayinaa fi jiniyyoo jettu irraa na dhalu. Chaayinaa fi jiniyyoo jettu maalittiin sii beeku sumaatu beeka san hunda. Lakki ati asliin ta'e abadan oromoo miti. Bakka an beekeetiin jira akkatti ummaan ta'e si dhalte. Ati chaayinaadha. Aboo kan chaayinaa miti kan oromoodha hin dhageessu. Kan isin dubbachaa jiru maali? Afaan kiyya keessatti afaan chaayinaa jirti moo narratti suuraa chaayinaa jirti? Addee beekin lallabiin kaasuutuma jii bar nama biraatu osoo yaame odoo yaamee si agarsiisa namni na dura takkaas hin jiru bar fuula keetii fi addeenya keetii fi ija keetii soggalaa lamar chaayinuma. Chaayinuma sanirraa muraa qorraat chaayinuma san fakkaata. Chaayinuma sanirraa muraa qorraat chaayinuma chaayinaan. Chaayinaan maal fiddee hun chaayinaa ta'es maali? Nama mataa dhagaadha akka keetii kana nagarreen gadhii maniif hin jallin. Chaayinaadha. Yes! Bariyaa adii teenya an duraa usi beekeetiin jira bar. Harmeen ta'e gaafa chaayinaan karaa biyya keessa baaftu sana kaa waa gurgurtiinsa gaafa sana irraa si fuudhuun ooltu yaaboo. Akkamitti irraa na fuuti moo? Irraa na fuudhuu akkam? Lakki isiin irraa isin fuune isaaniitu kannaa isa kanneen. Warra abaabuun lakkaawwan dhufan fakkaata afaan oromoo ni barteensiyaa malee. Afaan oromoo baruu noonu. Habiibii biyya jaalalle. Ooyi maal jettu?
Yeroo hunda maal akka yaadu beekta? Ani maalittiin beeka keessa nama harku rabbumaa isumaatu beeka. Maal yaadda silaa? Naaf himuu ni dandeessa? Bar yeroo hunda wanni na yaachisu. Way rabbiin guyyuma tokko odoo ija siif banii bareedina biyya na agartee jeeti yaada bar. Atummaa yoo afaaniin naa himte irra wayyu hangam takka bareedda silaa afaanuma keetiin naaf himi kaa. Way ta bareedina kiyyaadii si kaamee bar waan hin allee afaaniin si bituu danda'u miti jechaa wiitti qabu. Qalloo akka qalama ta mudhii sorsaa diimtuu dhaanfardiitu na bira gurraattiidha. Yooniin boohu waan hin kofluun fakkaadha. Yooniin taa'u waan hin dhaabbadhuun fakkaadha. Yoon achi deemu waan hin as deemuun fakkaadha. Tateessu mul'attu. Tajaansan kan dhageenya tafaana qabbanaa. Tafaanti irbiisii lafa tuqu. Hoggaan karaa deemu hunda xiqqaa guddaan dardarri. Ija narraa libsatu bar dirqumaan bira dabran. Siin qabaanii gaaree. Wayii bar osoo guyyuma tokko rabbiin ijatee sii banee na agarte. Shukrii rabbii keetiif bar halkanii guyyaa dhaabbattan argachuu keetiif bareedinaan an bareedu. Dhiira nama hunda bareedina qabaattee moo yaa kuulleeti? Eegaa yaa abbaa mana kiyyaa odoo rabbiin guyyuma tokko ija siif banee ija teenya isitti kaa'ee sin agarsiisu maaliin dalagaa? Bareedina kiyya osoo agarte. Bareedina kiyya harkuu dhabuu keetiitu yeroo hunda na yaaddisa. Adoo akka jettu kun ka dhugaa ta'u tahee warroonni ija qabanuu naaf si hin dhiisan ture. Soba narraa dhiisi. Kunoo siin harka ijji naa deemtee jirti. Soba na ubtu kana narraa dhiisi. Ijji yoo sii banamte ankuma qabu qa. Namicha nama akkana nagu